كم جرتوا؟ جلني واقع. كم جرتوا؟ جلني واقع. بقى جيسن. برا حارا كندا ترجع. كان أيام مثرجع. واقع وكانوا لكوسة برا لكوسة وكجتي سبب تجار كواكب ولا مني يسوون يروح كنا كفر واقع مكان كاري مكان كاري كنا جلني واقع كله. جانا تاني كا. और वाला को समारी थी मुराद संबंध है संबंध जब कबासी और बिचती और वाला को सब जुम्माती है वो की चक्कर से तुम वो करे मेरे को करने वाला है आमीन कलाकारी को लाना तो ऐसा है चौरबा वो यहाँ से बताना कर वो हाथ राम वो अक्टूबर को इंजर करना तो बिचकेस so सबू के संख्या का कवा तरंदरवा हवा के यहाँ ला और क्या करना संबंध जल कवा करना लकोसा दूधुते लकोसा ज़रूर जल कर सीसेरा आदेश की वाका उज्जैन कल दूधवा का तो वाके वाकर का बरहारा करने जी मगाला हारा उज्जैन मुगल संघर्षित बरवारा सनरोगो Segala yang mana bertuah menjadi bergumbar bangsa segala yang mana orang besar itu mana akhirnya kami kan dupis nerang itu ya ada yang kabel itu saja kan dupis nerang orang tan kan syakal nerang kan lagi nerang akata saya cakap sama ilan tadi itu ada lagi tadi kan dupis nerang orang kan jiran nerang orang kalau fikirnya orang nerang orang mana mesti nak نموت سيناو جنة نبر متأكد كي نرى أدرينا كي نرى نموت لبن لوته أكيد كي نسكت سمرا كي نبر كناف غريباني وهاوجن واقعي سيناو كن آمين غريباني هاوجن وجنو تدا مباين إنما نروكس نبالبال نمال بروفيتو نماف كندا بتشوف غافنا توريجنا نروي نمال سيسوني نموت بوأن نموت إيمان بوأنيت واقع الاتجاه الجدول كأننا نفكر فتموسالي راب بكريباني حياة يروز الروال ولتنوس والدائم ولتنوس يودكي نافوان الوين نامنو سو ولتفوف جيتشون بربادا واقع سناي بس أنله دكتور سافو بقى نجاتي مستجيتشون بربادا بليه دكتور سافو وفتون تاريخ كأننا بدرو سالي نامينو يأسي كتب باسا سنامينو tapi nanti juga ada sekolah di Butuh Bahasa terkini sakit seti kerap senar pun kita gambar cukam nak kalau dia ternaga kini deh terjiluga terjualan betul betul deh wagaharat magala hara wajib wal baru ismi jadi malah jadi وقهرت malhara مقال هارم وجنين والبارود دوغنا أكو بيتم كريسماس في كاسة سدوا كاسة وايد على توقفتا يسوع وجنين والتفسير داود كل قرن تلتي غريزاين تل فدي توقف كيسة كل طوال تومني قرن ما كل تنفو في نادو سنة نام كريسماس ينادو بيوم ده أنغر قرن نام كل سنة نام بودوان فدي كيسة كل أممه magaalota gooftaan keenya Yesuus Kiristoos keessa deebi'aa turee fi yeroo lafa kanarra jiraate magaalota maqaa dhaaban keessaa magaalota muraasa qorachuudhaaf ayyaana. Magaalonni sun callu medanii maqaa dhaabne magaalonni sunii fi gooftaan keenya Yesuus Kiristoos hariiroo qabu turan. Waa'ee magaalota sanaa waan jedhametu jira. Akkaataa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos magaalaa sana keessa jiraatetu jira. Magaalota sanaa gooftaan Yesuus wanta inni isaanitti dubbatee darbeetu jira. Kanaaf magaalota muraasa yeroo gabaabaa keessatti kan tolfannaa gatii isinii baasuun barbaadna waan ta'eef yeroo gabaabaa keessatti isinii kaasee xumuruu barbaada. Magaalota maqaa dhaaban keessaa dhalachuu isaarraa jalqabee Beetleheemitu maqaa dhaaba. Sirrii namti achirraa jalqabuun irra jira. Beetleheemitu maqaa dhaaba. Beetleheem magaalaa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos keessatti dhalate kan ture. Ittaan sunaan magaalaa dhaabu magaalaa Naazreetiin. Magaalaa Naazreetiin jedhamtu kun kan isheen ittiin beekamtu
magaalaa keessatti gooftaan keenya Yesuus Kiristoos guddate ta'uu isaatiin beekama. Beetelitti dhalate guddachuun isaa garuu Naazreetitti ture. Bara isaa baay'ee lafarratti dabarse keessaa yeroo guddeessa kan inni dabarse magaalaa Naazreet kana keessatti. Magaalaa kana yeroo waamu magaalaa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos keessatti guddate jedhee waamu. Luqaas boqonnaa 2 lakkoofsa 39 dubbisuu dandeessu. Luqaas boqonnaa 4 lakkoofsa 16 dubbisuu dandeessu. Isaan kun magaalaa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos keessatti guddate ta'uu isaa nuuf kaa'u. Isa qofa utuu hin taane Maatiyoos boqonnaa 2 lakkoofsa 23 dhattanii yoo dubbiftan magaalaa Naazreet keessatti guddachuun isaa akkasumaan ture akka tasaan ture. Duraan dursee raajotaan dubbatamee waan tureef jedha. Maatiyoos boqonnaa 2 lakkoofsa 23 akkuma raajotaan dubbatamee ture Naaziricha jedhamee dubbatamee akkuma ture dubbiin sun haraawwatuu fi gara magaalaa Naazreetitti deebi'ee achitti guddate. Kanaaf Naazreetitti akka inni guddatu akka tasaa waan ta'eef hin taane dursee raajiidhaan waan dubbatame ture. Magaalaa Naazreet keessatti guddachuun isaa hiikaa qabu qaba of keessaa sababii achitti guddachuu filateef qaba. Qaanaa beeknaa yookiis immoo Galiilaa magaalota magaalaa keessaa tokkodha. Maaliif wal qabata gooftaa keenya Yesuus Kiristoos yookaan maal yaadannaa? Maalallee jalqabaa. Jireenya isaa keessatti, baruu isaa keessatti maalallee jalqabaa bakka inni raawwate bakka inni bishaan daadhii wayinii jijjiire. Achitti hojii isaa jalqabee nu jira. Kitaabni qulqulluun sanaan beekama. Waa isaa irra baay'ee dubbatu warra kaan garuu nan dubbatu. Magaalaa inni kan biraan baay'ee beekamaa ta'e Qifirnaahom ture. Magaalaan Qifirnaahom magaalaa keessatti maalalleen baay'een isaa raawwatame. Gooftaan Yesuus Kiristoos magaalota baay'ee keessa jiraate, mandaroota baay'ee keessas darbe. Mandaroota baay'ee isaanii keessas jiraateera. Akka mandara Qifirnaahom, akka magaalaa Qifirnaahom garuu hojiin waaqayyoo kan keessatti gooftaan keenya Yesuus Kiristoos magaalaa sana keessatti hojii guddaa hojjeteera. Baay'een isaanii kitaaba qulqulluu keessatti wangeela keessatti kan nuuf barreeffaman maalallee yookiis dinqiin gooftaan keenya Yesuus Kiristoos hojjete yoo magaalaa Qifirnaahom keessaa ba'eera ta'e yoo baay'atee maayila 2 walakkaa qofa. Baay'een isaanii keessaa irraa fagaatanii hojjetaman yookiis maalallee raawwataman. Qifirnaahom wajjiniin wal dhufeenya addaatu jira. Magaalaa humna waaqayyoo argite. Magaalaa dinqii waaqayyoo argite. Magaalaa gooftaan Yesuus maal hojjechuu akka inni danda'u argite. Magaalaa inni keessatti deebi'ee keessatti barsiisetu waan ture. Magaalaa inni keessatti irreen waaqayyoo amma bakka inni ta'u humni waaqayyoo amma jabaa akka ta'e mul'iseera kan ture. Maatiyoos boqonnaa 4 lakkoofsa 13, Maatiyoos 8 lakkoofsa 14, Maarqos 1 lakkoofsa 21, Maarqos boqonnaa 2 lakkoofsa 11 itti fuftanii ilaaluu dandeessu. Magaalaa Qifirnaahom. Gara Beeteliheemitti isin deebisu. Magaalota kana tokko gaafa akka ilaaluu barbaada. Gara Beeteliheemitti yommuu isin deebisu, magaalaa Beeteliheem magaalaa ayyaanofte, magaalaa carraa argatte, garuu carraa argatte hin fayyadamne. Irtuun magaalaa carraa guddaa argatte. Carraa isheedhaaf kennametti garuu magaalaan fayyadamne. Magaalaan Beeteliheem magaalaa carraa isheen madaalli argatte. Magaalaa guddoo miti. Magaalaa beekamtuu miti. Magaalaa miidhagduu miti. Magaalaa maqaa gaarii qabaattee maqaa gaariitiin beekamtu miti. Magaalaa simboo qabdu turre. Addunyaa kana guutummaa keessa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos bakka tokko qofatti dhalachuu danda'a. Magaalaa tokkotti keessatti qofa dhalachuu danda'a. Magaalaa addunyaa kana keessa jiran hundumaa keessa gooftaan Yesuusin simachuudhaaf magaalaa jalqabaa taatee filatte galanni waaqayyoo. Waa ishee dubbatu yaa Beeteliheem Efraataa jedhee dubbate.
من درت يوسنا جلت وعشان بدر سببي اتفرمت ولا عشان اتفرموا للناس توم كله كان يجرو راغودا مسيحا سمجو مسيح إشي كيسة تلا تجوجا راجع بايه ديگاتوري مغالطة بايه ديگاتوري مندرة بايه ديگاتوري ماتي بايه ديگاتوري بيتلهم غرو واقعي يوتين فلان ديگران نسافته راغودا إشي كنا هذا ماله بيتلهم إنهم ويلادو أنا شايف كنا ديگران إمام بالو كسبوا اتفايدا من أنا جمين جريف أكاد شيء تبغى يسوع سيسمع ترويلانو مفتاحه إذا شيء لا تشيء كيسة على الجدار وفكرة بنكر كم إدوم كنا هنرجع mana keessa buufatu darganne mana keessatti dhalatu darganne yaadanii beektuudha waaqayyo addunyaa kana guutummaa keessaa raastoo mani biizisiitiis miti magaalonni baay'ee biizii ta'an hoteelota gurguddaan keessatti argaman keessummaa baay'ee guyyaa tokkotti keessummeessuu kan dandeessu magaalaa kanarra magaalonni baay'ee jiru gooftaan yesuus kan inni filate garuu magaalaa Beetliheem kana ture isheen garuu bakka dhabde gooftaa ishee kana waan isa ishee filate kanaaf bakka dhabde bakka itti dhalatu bakka itti haara galfatu argachuu hin dandeenye gooftaan yesuus Kiristoos magaalaa filatamte magaalaa Beetliheem kana keessatti iddoo buufataa argachuu hin dandeenye bakki inni argachuu dandeenye bakki Beetliheem ofir isaaf goote bakki Beetliheem isaaf dhiyeessuu dandeesse dallaa horii qofa ture dallaa loonni keessa monaa loonii qofa ture kana dhawaa wayyuu kennuuf hin dandeenye simannaa kana dhawaa wayyuu kennuuf gochuuf hin dandeenye siree gaarii ta'e dhiyeessuuf hin dandeenye qodaa loon keessaa nyaattu qodaa saawwi keessaa nyaattu keessa siree boodee kennineef kanadha akkaataan isheen itti gooftaa Yesuusiin simanne Beetliheem isheen filatte isheen waaqayyoo carraa isheef kenne saba waaqayyoo ana nama gaddeedaa kanaaf biyya kanatti yommuu deddeebi'u Afrikaatti yommuu deddeebi'u abbaan manaaf haati manaa siree isaanii naa gadhiisanii deemu. Dhalageessa jechuudha. Anaaf siree isaanii abbaan manaaf haati manaa naa gadhiisanii deemu. Utuu beekee ta'e siree gadhiisisee siree isaanii toluu danda'u. Kabaja naa qaban argisiisuuf jecha siree isaanii naaf gadhiisanii ofisiree daa'imman isaanii irra bulanii daa'imman isaanii waliin bulanii anaaf garuu the master bedroom manicha keessaa wayya kan jedhan caaleedhanii kan filatan siree isaanii anaaf gadhiisanii erga buleen bayan erga anaaf kan naa gadhiisanii master bedroom isaanii immoo maal fakkaata laale yaadaan ture bare gooftaan Yesuus Kiristoos garuu akkamittiin namni siree isaa gadhiisuuf akkamittiin dubartiin dhiyeessuudhaaf dubartoonni jiranii magaalaa sana keessa haadhotiin jiranii magaalaa sana keessa kan daa'ima garaatti baatanii beekan hin jiran dubartii ga'umsaaf geesse kan hin beekan miila fuudhuu kan hin dandeenye Ijaarame beeknaan baay'inaan da'umsa keessatti itti ulfaateera. Har'a karaa irratti konkolaataa keessatti baasii keessatti lafa argannetti barcuma gadhiifnaaf miti dubartoota daa'ima garaatti baatanii. Akkamittiin gooftaan keenya Yesuus Kiristoos dhalachuudhaaf Maariyaam darbee Beetliheemiin yommuu dhaltu akkamittiin dubartiin garaa jabaatte. Akkamittiin hawwanni garaa jabaatanii akkamittiin mana isaanii bananii mana isaanii tolgachuun isaanii ulfaate habee kana dhiisanii
gooftaa garaa jabaa sifachuuf fedhii agarsiisa. Gooftaa siree ishee gadhiisuu hin dandeenye siree ishee isa kabaja. Nama kan biraatiin magaalaa gooftaa ishee simatee dhufee ishee keessatti dhalate kana ajjeesuudhaaf kan duula irratti duultee turte magaalaa Beetlehem. Sababii isaatiif jecha daa'imman waggaa lamaa gadi ta'an hundumtu haa ajjeefamaniif kan itti murtaa'e. Isa ishee filatee samii gadhiisee gara ishee dhufe. Isa ishee fayyisuudhaaf gara ishee dhufe. Simannaa ishee boodeef billaa qopheessuudha kan ture, albee qopheessuudha kan ture. Ajjeesuudhaaf. Mootii ofii isaanii deebii fufuu waan barbaade Heroodis. Mootii kan biraa isa wajjin dorgomu waan hin barbaanne. Biyyicha irratti mootii kan biraa moosisuu waan hin barbaanne. Aangoo isaanii fufsiisuu waan barbaadu. Isa mootii Israa'el jedhamee waamame kana, mootiin dhalateera jedhame kana, daa'ima kana ajjeesuudhaaf duula irratti duula. Rakkoo baay'ee isaa kan inni dhufuuf kanaaf isa Waaqayyo. Mootii ofii keenyaa kan itti fufuu barbaadu. Mootii mana keenyaa kan itti fufuu barbaadu. Mootii ijaaf iddoo gadhiisuu barbaadu. Jireenya keenya irratti isa moosisuu barbaadu. Qabeenya keenya irratti isa moosisuu barbaadu. Mana keenya maastar beedruumii itti kan inni qabu yoo jiraate mana keenya keessa. Iddoo guddaan isaaf hin kennamu, teessumni guddaan isaaf hin gadhiifamne. Mootii barbaadu waan ta'eef akka Heroodis balleessuu irratti jiru. Magaalaan Beetlehem magaalaa dhiigaan guutte taate. Daa'imman waggaa lamaa gootummaan magaalaa sana keessa jiru dhiigaan ajjeefamuudhaan albeen ciramuudhaan magaalaa yakka guddaadhaan beekamtu taate magaalaan sida cabaa argatti. Magaalaan Beetlehem Wautumtaan magaalaan Beetlehem gooftaa ishee turfachuu hin dandeenye. Waaqayyo waa gargaaru. Magaalaan Beetlehem magaalaan Waaqayyo filate, magaalaan gooftaan Yesuus dhufee keessatti dhalachuudhaaf filate, magaalaan Masiihii keessatti dhalachuudhaaf filate. Torban tokko caalaa isa tursuu hin dandeenye. Turtiin gooftaan Yesus Kristos Beetlehem keessatti qabaate namoonni tokko yeroo kaasan haga ji'a tokko hin caalu jedhanii kaasu. Baay'een isaanii garuu torban tokko hin caalu jedhanii. Torbanootaaf qofaa Yesuusiin of keessatti tursuu dandeessa. Nama gaddisiisa. Isa duwwaa miti. Magaalaan Beetlehem magaalaa gooftaan keenya Yesuus Kristos umurii torbanii lakkaa'amu keessatti erga keessaa gadhiisee ba'e booda lammaffaa deebi'ee Beetlehemiin diinni isaanii jiru. Magaalaan jalqaba irraa argatte kun magaalaan gooftaa ishee turfachuu dadhabde kun magaalaan gooftaa isheef kabaja kennuu dadhabde kun dhumarratti of keessaa ariite gaafa baafa. Lammaffaa deebi'ee gara ishee kan isaa qoraadhaa kitaaba qulqulluu iddoo tokkotti deebitanii argitan gooftaan Yesuus deebi'ee gara Beetlehem. Magaalaa ijaaramtee magaalaa carraa isheef kennametti fayyadamu. Magaalaa Naazreet. Magaalaa Naazreet akkuma duraan kaase magaalaa gooftaan keenya Yesuus Kristos keessatti guddateedha kan inni ture. Bara isaa baay'ee achitti dabarse.
matti kan isaan geessan umuriin isaa waggaa 12 yeroo ga'eedha kan inni ture. Hanga sanatti garuu guddinni isaa Naazreet keessa ture. Sana qofa miti. Kitaabni qulqulluun keenya umurii isaa waggaa 12 haga waggaa 30 keessa akka inni ture waan akka hojjete nu barreesse. Garuu wanti amanamu iddoon guddina isaatii Naazreet waan nun jedhuuf barri isaa irra caalaan isaa magaalaa sana keessatti darbe. Magaalaa kana keessatti guddachuu duwwaa utuu hin taane magaalaan Naazreet magaalaa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos keessaa bahee itti deebi'uudhaaf carraa argatte dhagatu. Kanaaf kan inni gara magaalaa ishee keessatti guddatee gara Naazreetiin deebi'ee Beetlehem deebi'ee namni Naazreetiin ta'uu deebi'ee. Gooftaan Yesuusin yeroo tokko duwwaa utuu taane kan isheen simatte Naazreet simattee of keessatti guddiftee simattee of keessatti guddisuu duwwaa utuu taane yeroo inni tajaajilaaf deebiftee magaalaa simachuu dandeesse. Carraa lammaffaa, carraa sadaffaa magaalaa Garuu nama gaddisiisa. Magaalaan Naazreet carraa argatte kanatti fayyadamne isheenis. Keessa kan guddatu malee carraa magaalaa kamiyyuu hin arganne. Waggootaaf keessa jiraachuudhaaf kan carraa kennee gooftaan Yesuus. Jiraachuu argisiisuudhaaf dubbatee barsiisuuf carraa kenneefi. Maalan adda addaa hojjechuuf carraa kenneefi itti dhiyaatanii gaafachuuf carraa kenneefi wajjin haasa'uuf carraa kenneefi miilla isaa jala ta'anii barachuuf carraa kenneefi beekumsaan isaan nyaachisee dhukkubsataa isaanii fayyisee hidhaa isaanii hiikee isaan iddoo haa kenneefi malee carraa kana haa qabaatan malee carraa isheetti fayyadamanii magaalaa kanaa. Lukas pernah melakukan sedikit demi sedikit yang bersetempat akan bisa. Magaalaa keessa gadi baasanii isa haariyaan biyya. Magaalaa isaanii keessa gadi baasanii isa haariyaan. Magaalaa Naazreet magaalaa Olah dan negara itu negara maal godhan jedha achirraa darbanii isa ajjeesudha. Darbatanii isa kuffisanii isa ajjeesudha. Gara afaan bowwaa isa geessise. Inni garuu isaan duraa ba'e. Magaalaan Naazreet magaalaan inni keessatti guddachuudhaaf carraa kenne. Mootiin waaqaaf lafa gad of deebisee nama ta'ee akka isaanitti nyaatee akka isaanitti dhugee isaanii guddee isaanii moggootaaf ilaatee carraa kan isaanii kenne isaan garuu darbatanii isa ajjeesuudhaaf magaalaa isaa keessaa gadi baase. Magaalaan Naazreet magaalaan gooftaan keenya Yesuus Kiristoos keessatti uffatame keessaa tokkodha. Magaalaa kabajamoo akka argattee garuu waaqa ishee uffatte keessaa tokkodha. Gooftaan Yesuus ofiisaa yeroo dubbatu akkas jedhe tuffii isaan isatti agarsiisan gaafa arge raajiin biyya isaatti maal ture? Ulfaatu kabaja darbe. Kabajni naa kennitan kan fakkaata. Isin gidduutti waan hin guddanneef. Kanaaf akka isaan maalitti jechaa turan? Nama Yoosef sabbaan isaa muka soofaa guddate. Beres, mewakili jeratan itu. Magaalaa carraa argattee garuu carraa ishee fayyadamu. Magaalaa gooftaa Yesuusiin tuffachiifte kabaja isaaf malu kennuuf hin dandeenye. Yeroo keenyaa deemuudhaaf magaalaa Qifirnaahoomitti isin dabarsa. Magaalaa Qifirnaahoomi akkuma isin jedhe magaalaa ayyaanamte turte. Magaalaa carraa guddaa argatte
magaalaa maalallee baay'eensaa keessatti raawwatan. Magaalaa keessatti guguu qabee, magaalaa keessatti naafni diriire, magaalaa keessatti bu'aan kee, magaalaa keessatti uffataan fayyee, magaalaa keessatti jaamaan isaa baname, magaalaa keessatti namoonni nyaata xinnoodhaan namoonni 5,000 isaan nyaatanii sooratanii argatan. Magaalaa Waaqayyoo maal akka fakkaatu keessatti argatan. Magaalaa Waaqayyoo isaan barsiise Gooftaa Yesuus gidduu isaanii dhaabatee gidduu deddeebi'ee isaan barsiise. Magaalaa keessatti isaan baay'ee ni qabe. Magaalaa maalallee arguun tokkoffaa taate humna Waaqayyoo arguudhaan tokkoffaa taate. Haa ta'u malee Qifirnaahom carraa ishee kenname itti fayyadamu. Akkuma beekanii akkuma Naazreet carraa isaanii itti fayyadamne Qifirnaahomis carraa isheef kenname itti fayyadamu. Magaalaa haa diigamu dandeenye. Magaalaa qalbii jijjiirrachuun itti ulfaata. Baay'een keenya har'a maalallee jireenya keenya keessatti maalallee barbaadna. Waaqayyo qaamaan dhufee gadi bu'ee gidduu dandeettii barbaadna baay'een keenya. Yoo akkas ta'e waan jijjiiramu nutti fakkaata. Qifirnaahom irraa haa barannu. Qifirnaahom maalallee baay'ee argisiisu magaalaa qalbii jijjiirrachuu hin dandeenye taate. Carraa isheef kenname itti fayyadamu. Maatiyoos boqonnaa 11 lakkoofsa 23 irraa akkas jedha. Maatiyoos 11 lakkoofsa 23. Ati immoo yaa Qifirnaahom hamma Waaqaatti ol kaafamuu barbaaddee baduu baasayyuu gara lafa jalaatti gadi darbatamta. Hojii humna Waaqayyoo inni si keessatti godhame utuu Siidoon keessatti godhameera ta'e hamma har'aatti dhaabattee hin argamtu turte. Egaa ani isinittan hima guyyaa sanatti mandara kanarraa kan caalu biyya Sodoomiif firdiin hin salphataa. Yaa Qifirnaahom kan baay'ee ol qabne kan of guddifte gara Waaqaatti ol of baasuu kan barbaadde kabaja guddaa kan ofiif kennite caalaatti nu gadi darbatamu. Sababiin isaa hojiin Waaqayyoo inni guddaan si keessatti hojjetame baay'ee maalallee baay'ee argite humna Waaqayyoo baay'ee argite inni si keessatti hojjetame kun humni Waaqayyoo inni si gidduutti ta'e kun utuu Sodoomiif Gomoraa keessatti ta'e Sodoomiif Gomoraan amma har'aatti jiraatu turani ibiddaan hin badan turan jedhe Gooftaan Yesuus. Kan akka hubannuuf Waaqayyo haa gargaaru. Inni si keessatti hojjetame inni argite humna Waaqayyoo kun inni argite jaalala Waaqayyoo kun inni argite araara Waaqayyoo kun inni argite obsa Waaqayyoo kun utuu Sodoomiif Gomoraan arganii ta'e isaan silaa ibiddaan hin badan turan silaa isaan qalbii jijjiirratu haa argatan turan. Ati garuu sinittan sababi maalallee baay'ee argitan jireenya keessatti sababi maalallee baay'ee mandara keessatti magaalaa keessatti argitan adabbiin kan keessaniif kan Sodoomiif Gomoraa wal bira qabame kan keessatti caala. Kana keessaa akka magaalota carraa argatan carraa isaaniif kenname itti fayyadamu. Yerusaalem yoo fudhatan Yerusaalem magaalaa Gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin simachuudhaaf carraa argatte keessaa tokko ture. Kan inni miila isaatiin keessa deemee isaan barsiise. Kan inni qaamaan isaan argate maalallee adda addaa isaan itti kennee jedhu. Kitaabni qulqulluu Yerusaalem keessatti Gooftaan Yesuus maal fa'aa akka hojjete baay'ee isaan hojjete. Wangeelli sadan Maatiyoos, Maarqoos, Luuqaas irratti yoo dubbiftan jireenya Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos lafa kanarratti dabarse gara torbanoota dhumaa qofa dhaga'ee isaan nutti himan. Isa dura Yerusaalem keessatti maal akka inni godhe nutti himan.
تنوشي يوحنس نقرأ تجسدين كم يوم يوحنس تنوشي نعم عينان فنا تناكر وجري بالكبسيسة itu tuh susah kali file pada nujas kerajaan nubuat illa cala wajib dikai nubuat Yerusalem ini jadinya kota Yesus Kristus arfa Musa nubuat wajib dikai Yerusalem calakin yang itu fayadam aku ikan Golgotha bega Golgotha Yerusalem Yesus tergam Golgotha itu kota Yesus Kristus Arran Yerusalem ifken namin offered the verset of Tashe and Jerusalem. Magala Shekis. Magala Beder Kesati, Eagadad Manito Egan. Magala Yerusalem Kesati, Eager Christos. Of Tashe and Fayadam. Arras akan syaitan sundan ni, haji sundan ni, kami jurat sundan ni. Atau semua kita. Magalu ni pun esok. Magalu tu kan ada ni orang bersih super pada apa magalu tak ada. Magalu ni pun harta onne ko onne ke sendiri. Wakil yang kita buat. Amen. Magalu tak ada ni nak orang. Magalu ni an magkala yung sali ulit kawanani onne ko onne ke sendiri. Bethlehem siya onne ke sendiri. Nazareth siya onne ke sendiri. Kapernaum siya onne ke sendiri. Jerusalem siya onne ke sendiri. Akan mengalami menolak itu. Akan tim wafta Yesus ini semani. Akan tim guntif. Akan tim sojira cakap. Itu akan dikawal onne itu. Bagaimana sih onne itu kisah itu akan ada. Wafta Yesus Kristus semua itu. Yeroo tokko duwwaatii keenya carraa argate onnee keenya keessaa Beetliheem keenya keessaa. Yeroo tokkoof duwwaa dhufee dhalachuuf carraa argate torban tokko caalaa nu keessa jiraachuu hin dandeenye akka gaafa isaa jiru wal barree akka gaafa isa simanneeti. Torban tokko caalaa tursuu hin dandeenye waggaa tokko caalaa tursuu hin dandeenye of keessa. Gadi baafnee argine Beetliheem onnee keenya keessa jirtu keessaa gooftaa Yesuusii baay'ee keenyaaf. Uftaan Yesus Kristus irra keenyaaf kana mala onneen keenya isaaf Naazreeti dhaqeente. Kanaaf tokko duwwaa argine sana booddee gadi baafne akkuma jirrutti ta'e irra baay'een keenya irra caalaan keenya garuu onnee keenya keessatti uftaan keenya Yesus Kristus guddate. Baay'ee keenyaaf waggaa baay'ee wajjin jiraate. Baay'ee keenya saba Waaqayyoo waggaa baay'ee tajaajilleera. Baay'ee keenya waggaa baay'ee tafaarfanneerra. Baay'ee keenya waggaa baay'ee jilbeeffanneerra. Hariiroo gaarii qabna turre isaa wajjiniin. Kunuunsineerra onnee keenya keessatti iddoo gaarii kennineerra onnee keenya keessaa kabaja gaarii kennineerra onnee keenya keessaa. Waggaa tokko waggaa lamatti dhiifnee hin deemne tarii waggaa kudha waggaa 20 waggaa 30 waggaa 40 wajjin jiraanne gooftaa kana wajjin onnee keenya keessa kaa'anne. Onne keenya keessatti guddatuuf Naazreetti onne laanneerraa magaalaa Naazreetti onne keenya keessa. Haa ta'u malee erga guddifnee booda erga wajjin jiraannee booda erga wajjin waggoota dabarsitee booda isa gannee isa dhiifnee gadi baafnee onne keenya keessaa magaalaa keenya keessaa gadi baafnee isa ariine dhugaa hin barbaannutti jennee. Kabaja kaleessa laanuuf dhabne ulfina kaleessa laanuuf maaf dhibne faarfannaa maaliif dhibne dhaabannee tajaajilu maaliif dhibne jilbeeffannee kadhachuu maaliif dhibne soomaa sagadatu gadi baafnee erga guddifnee booda
اتلياني نولياسي كوان بامدي ونكين يكيسن مجوا منما دولت دبي مجوا الباب كانوا معهم درجاري ما في كدي كد ما في ليه مجوا كابو وقاري تمو كاسو تمو جيران مجوا كابو تمو جيران هذا ما في كدي ما في ليه كيسا بقى أنا يوم ده كده كيس تجيب كيس لا no more يمكن وقتها يسمعي وانتو تبغى تجيب وافول جالس نبايع كذي مغاري كيس ناقري باسميت وفتاكي يسوع كريستوس يفند سني كده ورني فاريسونا لبون يسافر سني أرسل يسوع مغاري ما تقول ما تيجي جركان ما تيجي no malam lumar funke ya ga mi to wallan funke ya ga mi sabawa ke yo where is he is the jira wofna jira ako gudde de jira onne ke ya kes so now shego de ke ya kes now belakai badan de ke ke kes ملكاي دينكي واقعي سيفوجد وياك تبيس نهار كينيا كي تباني يكريت ناتان تبودل خران كي تباسه نفدينا انت ناتي مال الليزون الرافض لي كراكيس ده بريف مالك قلبي يجي رجل طوفان مالك تقالو كده من فجر طوفان استمارة الواقع وكذا جانا ما هي الواقع وفناو بيكذا جانا كتو جران برسيس مالك يا كسيس تيدا ساني كتو كسدا ساني كويس مالك چوتره تو ار كسيس كري ساني كيس مالك چوتره تو واقع ما قلبي جيران تو الفات ما قلبي جيران تو الفات فناو مش يوم نيجي نيجي Jerusalem, Jerusalem chegou a ficar que o Tiago chegou a ficar que esse negócio o Tiago Jerusalem chegou a ficar chegando no baixo gente sabe que onde que गोफ्ता की यीशु क्रिस्टोस गुलगोता तेरा दो नित्य नरी देवे में फल फल कर देते हैं और नहीं के दो नित्य नरी देवे वाला दो नित्य नरी देवे की उड़ा कर देते हैं और नहीं के यहाँ कवा के सब वाक्य Personally, we are not looking at the Sabbath. Kumala after Kalisa, he can. Wakayo, Arana, Vedic, Generally, they move to Mubarak and the Sabbath. Your place after the day, your Dosakalis have come, a rise of faith, tears so it's not taking the cases of Namana, is a proof never of the day, we take a proof Chalam Kende. इसलिए मगारा के कैसे जो तुझे फूका कि फुनाओं केंद्र तुझे बेरुफे महारल्ले करे सो दे दे तू ये पति से और किसी से ना अब मैं भी और क्या पूरा कर मगारा के ना मगारा हमने के ना दे बेरुफा कर मगारा परक साथी रिमोट देखे के बेरुफे परक अराला बेरुफे परक अरे यार के सही onne ko dir se ke beruफे बर्बाद 300 साल दे दिया हटाओ मगादा करके दे हजरात दासरेत को कैसे दे दिया हजरात कफरनाम को कैसे खुफिया ऑब्जेक्ट अर्जुन बर्बाद होना सब ओके स्लाइड्स हालेलुया यीशुस हालेलुया यीशुस आमीन चारा सनरे दे बेरू फके को हिंगा अगले रवान भी लफाफा अगले रफीक मेरा हमन को फिर मेरा सर्वन भी लफाफा
أما يعني هرني لسبب كذا يتكلم برانكين أكثر ما نقول لما برانكين لوري برانكين وان كم برافو لكن جلوان بيكتا كوتا كلا يسوع تدينا آمين كوتا أقرأ تدينا كوتا وديكي يساف كلنا كوتا مقالا كان حارس يسوع تدينا آمين يسوع تدينا حاجة آمين يسوع تدينا كيسات حبكت يسوع تدينا كيسات حوجت دوان تدينا وان مينو ساجين بانا ساجين كذا إسحاق مريم نسال ولي ساجين بركون برسالة الفتوى آمين تدران بفهمه بسيبه بفهم أبا ما تروس فتوى لكوس الدماغ تبيتوه كسيا رجس يسوع ولا من دروتا وجي أنغوسا قبل جالان إتوجه تمن كيس دراسة ياله دراساني واحد جدا تنيف يفجر جالكني كم جالكني سيفويو يا قرازين سيفويو يا بيتسيدا وجي بوم نواكيو اسم كيسات غدامه وتوت كيروسي سيدو كيسات غدامه رته سم لسان كيس دراسة يونا وفتك الدافي دارا جدرنا يا دكراساني تنقل لسبب سيفويو يا فرعون سيفويو تبي السيدا سيفويو يا نازرين سيفويو يا كفناو سيفويو يبيه أرانا أرجعتي سيدون كيروس سولومي ومران أرجعتني وتوتي سلايونا كذا تبرشوا مرنا علي أجيب بدن تبرد سلايونا كذا تيجان أجيب بدن تبرد سلايونا وفد ساني ترساسي أبو ساني تبغتني جارا متاكي تفرفتني فولا واقع نبرد فولا واقع نبرد يا واقع نبرد مكانك يدك الدين صاف كيلو أنك الدين حارس تيجي كن كيس بلاد أو يا واقع يا سكوتا هم دوباره چاندو يا سوان بوجت ديسو يا سلوك كورسي بهتره برابر انگل نسيفايت وجين كيرينكي مارشي دولا نام بيد الفيلم ده مارشي دولا نام نازرين چرار گتي اس شيء سوانا كيف ناومي غرشي مفته اس شيء ست دولار صار يوصل شيء سفر نفته برفته أكاد يتكلم ولا كيف يفتو عددا برابر انگل آمين غربو في رسالة كنا تفتح مع الليلة شرّا ممكن نام ملين ولا قاموا من نام متياوا إنه بيجنا شرّا مفاتح كنا نسيب فايدو غرو شرّا ممكن نبتدي فيجنا أكبر من هيك توما توم شرّا في كيسة رسول نبيه أكناز بيجي تفلي كاريه تراكي بكيسة سباف أكبر ناومين كلمة جل Aqui eu saio de três famílias, colocado ninguém aqui sabia, pagaram ninguém aqui, o aqui entraram no lugar aqui hata. آمين Mas eu vi que eu ando aqui esse durante o fim. Ele tem chamado a atenção a negro durante o tempo lá. Já o aqui eu acho que agora nós vemos ele ele é um آمين Devi garajrei ke na kuch. Devi magala ke na kese dirat. Devi honne ke na kese dirat. Honne ke na kese dirat.
Yesterday you came no. Forgot Sila came one go. Why you get broken again easy? Why you get to us and Rafagati? Why you get to Rafagati? Why you get the Sifa to Sejadu Rafagati? Why you get the Makatu to Fati? Why you get a single Bafa can draw nothing was his name? Single Bafa can draw a broken but you can get one can draw good. Okay, Amen. Love in the Haro Jan Neran Paris. Sister Machu Raleigh words. Ahmed Rosal all our Sif Kenina. Janla Medical Sif Kenin. Kola Ranas Medical Sif Kenin. Sreki Kamajan taking the case of Sif Amna. But you must all our Sif Kenina. Garage the King. Amen. Around flat fire around the I got it voice. Can the rich moving of east? What down Yawake? A dog in the house who came in a flame. Say, I came to Harris. Harry was eating to Harris. Talking back to Harris. Janela come to Harris. The Janela come to Harris. Whom that is the Janela of Harris. Who that watcher of Ken. Full fat, pagkakas ko sa susikete. Yung Israel bisu Pastor Malak, kaam sa Amidra, karena